kaasetti hawwisoo jiitu guutuu isaa kanan qindeesse ana Vaalee bu'aan jira kanaafuu kun security dha beektaa as keessatti sanumaan beekamtiin dhufnaan gara qindeessummaatti gara dura garuu weellisaa ture waan si ajaa'ibu. Keessa koo namitee ana jaalaltitee barri sinaaf kottu allaatti naaf taate. Booyee 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 kiyya marrumaan gubate qalbii ilaalee eenyu rakkina koo naaf hubate. Harkafuni kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa Global Media Corporation kanneen biyya laaf biyya keessatti argamtan nageenyi keenya bakka jirtan maratti isin haa qaqqabu jechaa kun wiirtuu artiiti. Wiirtuun artii gaa yeroo maragaa keessummoota garaagaraa ogummaa artii garaagaraa keessatti namoota hirmaatanii jedhan sagantaa garaagaraa qindeessee kan isin biraan ga'u. Marri har'a moogaa muuziqaan afaan addunyaati, calaqqee aadaati. Akkasumas muuziqaan egaa gaddaa, gammachuu fi fedha keessa namaa kan ittiin ibsatanidha. Akkasumas muuziqaan artii sagalee fi al-sagalee waliin qindeessuudhaan lamaan isaanii walitti qindeessuudhaan meeshaalee muuziqaatiin kan nama bira gahudha. Marreegaa waa malee mitigaa waa'ee muuziqaa kanaa kan nuti kaasne kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa Global Media Corporation har'a moogaa bakka itti warshaan muuziqaa itti oomishamu meeshaalee muuziqaa garaagaraa qindeessamuudhaan egaa nama jabaa tokko keessummaa tokko qabadhee dhufeetan jira isa faana egaa turtii kan taasisnu ta'a isin amma xumuraa qophii keenyaatti nu daawwachaa nu waliin turan affeerraa keenya. Qophii kana qopheessuudhaan isin waliin kan turu ani Boontuu Dastaati. Gama ogeessa kaameraatiin Caalaa Rundaasaa nu waliin tura. Turtii gaarii. Hayyeegaa anaa dhufu baga nagaan dhufte. Anaa dhufu haarayyuu anaa dhufu siin jechuu qaba stuudiyoo kan kootitti affeeramtee waan dhufteef baga nagaan dhufte. Hayyeegaa jalqaba irratti gaa walaa barruu maqaa kee fi gahee hojii kee daawwattoota koof walnaaf bari. Hayyee maqaan koo Xalaa'uun Tolaan jedhama qindeessaa muuziqaati sumaaf stuudiyoo irraa. Muuziqaa qindeessuudhaan beekama. Sirboota baay'ee tokko hojjenneerra. Kanaafuu muuziqaa qindeessuutiin hin beekama. Ayyee bareedaa dhagaa. Haa ta'u har'a gaa waa'ee muuziqaa qindeessuu meeshaalee muuziqaa kana dhagaa kan nu waliin turtii taasisnu haala akkamiin ati kan meeshaalee muuziqaa kana qindeessuutti kanatti dhuftee haala akkamiin gara meeshaalee muuziqaa kana qindeessuutti kanatti dhufte? Muuziqaan nama keessatti dhaloota irraa ka'a. Ijoollummaa kan kootirraa muuziqaa kananii jaaladhu. Mana barumsaatti weellisaan ture, sirbaan ture, taphataa diraamaa fa'aan ture. Achumarraa ka'uudhaan hawwisoo keessa ture, hawwisoo jiituu jedhamtutu keessa ture. Turteerti jiituun gara umrii 15 erga jigdeeti jechuudha bittinnoofte gumiifarra eersi ture. Achi keessatti hirmaachuudhaan muuziqaa taphachuu jalqabe. Sirba weellisaan ture siin jedhee diraamaa taphataan ture. San boodan muuziqaa taphachuu jalqabe. Muuziqaa tireeningii yookaan immoo baradheeni ji'a ja'a ol akkas baradheeni gara muuziqaatti dhufe. Muuziqaa taphachuu ergan jalqabe booda ofii kan kootiif ijoolleen mataa jechuun sirba mataa ofii eeguu fidatan anis muuziqaa qindeessuu jalqabe achumaan gara qindeessummaatti seenee jechuudha. Bara meeqa kanatti qindeessummaa kanatti dhufte? Gara waggaa 16-17 ta'a. 97 akkas 98 irraa yaa Oromoo warra uumaan buluutirraa jalqabni hojii kootu yaa Oromoo warra uumaan buluutii fi akkasumas immoo har'oon deebiseera aadaa fa'aa kan jiru isaanirraa kaasetanii muuziqaa qindeessuu kanan jalqabe. Yeroo jalqabaatiif yaa Oromoo warra uumaan buluu sirba jedhudha kanan qindeesse. Fi isaan jechuun kaasettii baay'eetu hojjetame bara sana keessa akka hawwisoo jiituutitti kaasettii hawwisoo jiitu guutuu isaa kanan qindeesse ana. Vaalee bu'aan jira, yaa Oromoo warra uumaan buluun jira, har'oo deebiseera aadaan jira, sirboota baay'ee. Sirboota jalqaba irratti istiidiyootti qindeessite jechuudha. Sirboota baay'eedha. Kenya
Demtere nagatte demtere demtere narra fagatere bontere natu si bonsere bontere anatti bontere. Sanumaan beekamtiin dhufnaan gara qindeessummaatti dura garuu weellisaa ture waan si ajaa'ibu. Weellisaa tureetii maal weellisaa sirbaa turte yeroo sanatti istii kana nu yaadachiista? Naasii sirbuun inni hin danda'a rakkoon qabu. Sirba mataa kootii siyaa sirbu qaba. Iyyoo hin ta'a. Beekamaadhas uummata gidduu jiras waan ta'eef isa sanas yoo ta'u si sirbu. Keessa koo namiitee ana jaalaltitee barri sinaaf kottu allaatti naaf taatee yaada biraan qabu kiyya yaadni sumaa. Yoomiyyuu singanuu atillee tiyyumaa keessa koo namiitee ana jaalaltitee barri sinaaf kottu allaatti naaf taatee yaada biraan qabu kiyya yaadni sumaa yoomiyyuu singanuu atillee tiyyumaa kan jiru tokko hin qabu. Sirba baay'ee bareeduudha. Sirbuma kanaa jalqabdee gara qindeessummaa muuziqaa kanatti seentee jechuudha. Sirba kanas ofumaaf hin qindeeffadhe. Ofumaaf arreenji godheesi. Sababuma sanaatiin inni gamana dhufe just erga muuziqaa kiiboordii harkaan taphachuu jalqabe asitti gara qindeessummaattis akkasumatti seenee jechuudha. Gara sirba sanas ta'e gara qindeessummaa kanatti dhufte jechuudha. Bareedaadha. Asumaan otoo meeshaa muuziqaa kana qindeessuu gara istiidiyootti erga dhuftee yeroo jalqabaaf kanatti hojjettee yaadatta hojii kee jalqabaa? Yeroo jalqabaatiif kanan yaadadhe sitti meen ture. Yaa Oromoo warra uumaan bulu yeroo jalqabaatiif kanan muuziqaa harka kootiin qindeesse. Sirba jedhu tokko ture beektaa. Yeroo jalqabaatiif kanan qindeesse sirba yaa Oromoo warra uumaan buluuti. Yaa Oromoo warra uumaan buluu kaa amma gara waggaa 16-17 akkasiin ta'a. 1998 irraa kaasee yeroo saniin yeroo jalqabaatiif sirbi kan koo yeroo jalqabaa kan harka kootiin ofii qindeesse jechuudha. Kan namaa otoo hin ta'in ofii kan kooti kanan qindeesse ittiin uummanni Oromootis ittiin bohaaree dabalatammoo sirbis baay'ee beekamaa ta'ee sirba yeroo jalqabaatiif ittiin qindeesse. Hanga ammaatti weellistoota meeqaaf sirboota kanatti qeeqachiiste? Weellistoonni qeenxeedhaan warri qeenxeedhaan hojjetan siingiliidhaan hojjetan baay'eetu jira. Jechuun akka kaasettiititti yoo xiqqaate gara kaasettii 20-30 ta'a kanan hojjedhe. Garuu sirba qeenxeedhaan immoo baay'eedha. Isa lakkaa'uu hin danda'u. Maaliif? Muraasa yaadatta maqaa isaanii? Buzaalam Dassuu, Keekiyyaa Badhaadhaa, Abdoo Karrayyuu, Jiituu Daanyee warra qeenxeedhaan beekamtii guddaa argatanii jechuudha. Ayyaanoo Bariisoo kana baay'eetu jira warra qeenxeedhaan beekamtii guddaa argatanii jechuudha. Beekte oodiyoodhaan kan jiru lakkoofsan qaba.
warra viidiyootitti amma kan beekamtii qabu beekte kan maqaa qabu warra viidiyoon isaanii hojjetamee mul'atu maqaa qaba. Warra akkasii fi warra sanatuyyuu amma kanan si waame warra akkasii kanatu jiru isaanii. Garuu warri oodiyoodhaan hojjetame immoo lakkoofsan qabu. Warri oodiyoodhaan beekamu. Anuu sirbi kan koo kanan duratti si sirbe iyyuu oodiyoodhaan jira malee viidiyoodhaan hin jiru hin beektu. Garuu sagalee isaa sirba isaa ni beekta beekti. Abbaa sirbe garuu namni hin beeku. Sigalee waan akkasiiti waan ta'eef abbaa sirbe namni hin beeku waan ta'eef kan akkasii suni baay'eetu jira. Namoota baay'eetu jira, ijoollee baay'eetu jira. Nama oodiyoon isaanii beekame, fuulli isaanii hin beekamne, viidiyoon isaanii hin beekamne baay'eetu jira. Akkasii. Egaa yaada bal'aadha. Hanga ammaatti naaf kaastee keessatti egaa sirboota hedduudha. Namoota hedduuf egaa kanatti qindeessite sirboota hanga ammaatti hojjette keessaatii kan addatti ilaaltu kun naaf milkaa'eera akka yaaddeetti kana hojjedheera kan jettu sirboota amma ammaatti qindeessite keessaa isa keessaa garuu tokko kan addatti jaallattu. Egaa wal caalamtiiree tokko kan addatti jaallattu. Ani dhiifama naa godhiti asitti wal hin caalchisu. Maaliif ijoollee qabaachuu dandeessa, ilmaan qabaachuu dandeessa. Ijoollee kan kee wal caalchisu ta'a akkasitti yoo ilaalte ta'eeti. Sirboonni hundumtuu kaaraaktarii mataa ofii qaba. Akkaataa mataa ofii qaba. Adeemsa mataa ofii qaba. Odeensii mataa ofii qaba. Kallattii mataa ofii qaba. Sirba jaalalaa ta'ee, sirba gootaa ta'ee, sirba misoomaa ta'ee inni hundumtuu akeeka ofii qaba beekee mataa ofii qaba. Mucaan kan kee tokko doktora ta'ee tokko shufeera taanaan adda baastee jaalachuu dandeessaa hin dandeessu. Kanaafuu sirbootaan qindeesse hundaayyuu akkaataa galumsa mataa ofiititti qindaa'anii jiru waan ta'eef kanatu caalaa sanatu caalaa jechuu hin danda'u. Maaliif anaaf hundumtuu walqixa. Hundisaa wal qixaate. Ayyee ulfaadhu egaa sila akkuma ati kaastee ati egaa qindeessaa muuziqoota garaagaraadha qindeessitee sirboota hedduudha kan hojjettee jirtu. Haati warraa keessa immoo weellistuu jabduudha sirboota hedduudha kan isheen hojjettee jirtu. Akkamiin walitti dhuftanii sirbootuma kana keessa artiima kana keessa wal bartan immoo haala akkamiin? Hawwisoo keessa turre, hawwisoo tokko keessa turre. Ani jiituudha akkuma wanni jedheen jiituudha gadhiisin wanni seenee odaana beeseenee hawwisoo odaana beeseenee waggaa akkas 2-3 akkasitti wajjin turre. Jechuun hawwisoo tokko keessa turre. Achumaa kan walitti dhiyeenyi jira mire tokko lamaan wajjin nyaatta wajjin dhugdaa wajjin turta wajjin bultaa maal ootuma jennu walitti dhufne maatii godhanne achumaan wal qabannee deemne beektaa namarraa adda baane otoo namni kophaatti nu eegu nuti harka wal qabannee wal fudhannee deemne ishee weellistuu jabduudha. Anis immoo qindeessummaadhaan sirboottan isheen uummata irratti ittiin beekamtu hunduma isaatiyyuu anatu hojjete yadalloodhaanis yadalloos dabalatee Yadaloo sana jetta. Yadaloos dabalatee walalollee dabalatee wantoota baay'ee hojjedheef jira. Waliin hojjennees jira. Isheenis ana caalaa baay'ee hojjetteetti. Kanaafuu akkanatti wal qabannee waliin dhufne. Kanatu walitti sirna fidee jiru. Yaada bareedaa. Haa ta'u egaa bu'aa mahimaa hojii kana keessatti meeshaalee muuziqaa garaagaraa walitti qindeessuu keessatti otuma hojii sirboota kanaa jettu muudannoon si mudatteettu jirti. Muudannoo baay'eetu jira. Keessaa tokko tonuuf kaastee kan itti mudates kolfaatis immoo irraa barattee dabartee tokko. Muudannoon istuudiyoo kana keessatti wanni jedhu baay'eetu jira. Keessaa tokko nu kaasee. Nama asirratti riitimii fa'aatiin galleetu jira beektaa. Riitimii jechuun rukuttaadha. Rukuttaa muuziqaa tokko ittiin qopheessitu riitimii jedhama. Dabalata immoo nama meejarii kana fa'aa iskeelii kan kee fa'aa yoo gaafattu si bira jira miti fa'aa siin jiru jira beektaa. Gaafa ati meejariin kee maalirraa jira fa'aa jettee gaafattu meejarii iskeeliin jira kaa beektaa muuziqaa tokko yogguu hojjetamu iskeelii tokko keessatti hojjetama muuziqaan tokko.
garuu iskeelii baay'eetu jira waan ta'eef sana gaafatte yoo ati gaafatte maal si bira jira miti siin jaabee si bira jira miti atummaan dubbisi kaasii atummaan wanni jedhi kaasiin jaa muudannoon istuudiyoo keessa jiru baay'eetu jira dhiisii waan baay'ee haasa'uu dandeenya beektaa kanaafuu kun security dha beektaa as keessatti inni jabaanis inni laafaanis gaafa istuudiyoo ga'ete ni kirkira walqixan ta'u beekte jechuun jabaanis asitti hin sodaata. Mudannoon as keessa jiru baay'eedha waan ta'eef goola buunurra. Bareedaadha haa ta'u gaa muuziqaan bira ta'anii hin mukaanii hojii kee keessaa kan hojjette keessaa daqiiqaa muraasa dhageessista. Baay'ee kanuma waarite si dhageessisure. Baay'ee hin ta'a. bareedaadha muuziqaa baay'ee bareedu sirba baay'ee bareedudha kan madageenye walitti deemne egaa xumura irratti egaa bu'aa bayii waggoota dheeraaf egaa sirboota hedduudha egaa albeemaanis ta'ee qeenxeenis ta'ee sirboota hedduudha egaa kanatti kalaxee jirtu egaa as ga'uun egaa akka salphaatti nuuf egaa maaliif jalqabarraa kaatee as ga'uu keetiifannaa asumaan yaada namoota gaggeeffachuu as ga'uu keefis namoota fakkeenya sii ta'an gara kanaatti akka dhuftuuf asumaan calaadhuma si kenna. Duraan dursee isinin dura kanan galateeffadhu Rabbi tokkicha Rabbiin haa galatoomu nu jiraachisee nu oolchee nu bulchee nu tursiisee hanga kan umrii kana kan nu laatu Rabbi tokkicha waan ta'eef Rabbiin galanni guddaa isan galateeffadha. Itti aansee immoo isin na barbaaddanii na soqtanii mandara keessa na barbaaddanii dhufta waan ta'eef
isin galatooma walumaa galatti maatii kan kootis galateeffachuun barbaada. Maatii kootitti aansee immoo hiriyoota kan kootiin galatoofadha. Hiriyoon kan koo hundumaayyuu kanaaf sanii caaladha, tolaadha, caalchisaadha otoo hin jedhin hundumaayyuu nan galateeffadha. Warra yaada naa laatu nan galateeffadha. Warra hojii kan koo kana ani hojjedhu dhufee asitti akka hojii adda addaa naa kennanii akkan isaanii hojjedhu na bira dhufanii warra na hojjisiisan hundaayyuu nan galateeffadha. Galatoomaa isinis kan biramaan hin jedhu qabu. Yaada kun nutu ka'ee jettu tokko yoo qabatte kun nafiin kan jettu dhaamsa xumura. Dhaamsi xumuraa eebada waan ofii natti haasku fi waan jaamu tokko jira uummata Oromoo gidduutti kan ofiitirra waan jaalu hin jiru. Aartii kana keessa gara waggaa 16-17 hin ta'a erga ani itti seeneeti. Kan keetirra ka caalu hin jiru beekee eebada waan ofii natti haasku fi waan hin jedheefi waan kan kee ka ta'e jabeeffachuun dirqama ta'a. Waan kan kee ka ta'e waan kan kee meeshaa keetii aadaan kan kee aadaa keetii uffanni aadaa kan kee uffata aadaa keetii aartiin afaan Oromoodhaan hojjetamu kamiyyuu kan uummata Oromooti kan nama biraatii miti. Yoo uummanni kan waan ofii leellifate addunyaanis leellisuufii danda'a. Kan keetu dursa waan kan kee leellifadhuudha amma uummata guutuu Oromootti yaadannaan dabarsuu narra jiraatu waan kan kee isa kan kee ta'e sirriitti leellifadhu kan ormaa itti aanta waan ta'eef sirriitti leellifadhu kan keetirra ka caalu hin jiru. Waan hunda kan keetirrayyuu ka caalu hin jiru. Abbummaadhaan kan keetu jira waan ta'eef kan kee leellifadhu hin jira kanuma dhaamsi gamuuf. Hayyee ulfaadhu yeroo kee sa'aatii kee gaanuuf kennitee akka haala kanaatiin egaa nu keessumsiistee egaa istiidiyoo keessatti yaadota bal'aadha kan nuuf kaastee jirtu maqaa daawwattoota Oromiyaa Global Media Corporation guddaa galatoomsi jechuu barbaada. Hayyega kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa Global Media Corporation egaa turtii ammammaatti taasisne keessaatii egaa yaadota bal'aadha kan nuti kaasne egaa akkuma beekamu qindeessaa muuziqaa Xilahuun Tolaa faana taasisaa kan turre egaa yaadota bal'aa kaasuudhaan egaa hojiilee hanga ammaatti egaa sirboota hedduudha qeentee fi albeema hedduudhaan kan inni uummata biraan qaqqabsiisee kan inni jiru egaa sirboota kana qindeessuu keessatti immoo egaa bu'aa ba'ii hedduu nuuf kaasee jira egaa akka salphaatti miti as kan gahamu egaa nutis egaa kanarraa waa baay'ee barachaa itti bohaaraa itti bashannanaa akkasiin turtan abdii guddaa qabna. Torban qophii birootiin deebinee amma wal arginutti nagaatti nuuf tura.